Kan suuraa irratti argaa jirtan kun dhukkuba yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti nama galaafataa jiru. Mee waa'ee dhukkuba kanarraa har'a bal'inaan isiniif qooda. Dhukkubni yeroo ammaa haakimoota dabalatee namoota baay'ee lubbuu galaafataa jiru. Maqaan isaa vaayirasii Marburg jedhama. Vaayirasiin kun qoricha argate moo hin arganne kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Vaayirasiin kun maali? Miidhaan inni nurraan gahuu danda'u maali kan jedhullee bal'inaan ilaalla. Mallattoowwan nama vaayirasii kanaan qabamee argisiisan maal fa'a kan jedhullee bal'inaan ilaalla. Vaayirasiin kun akkamiin namarraa namatti daddarbuu danda'a? Kanallee waliin ilaalla. Akkasumallee namni vaayirasii kanaan qabame akkamiin wal'aanamuu danda'a kan jedhu ogeessonni fayyaa waan lafa kaayantu jira. Bal'inaan waliin ilaalla. Dhuma irratti dhiirotaaf dhiibbaa akkamii qaba? Akkasumallee akkamitti to'atamuu danda'a yookaan akkamitti irraa of eeguu dandeenya? Bal'inaan waliin ilaalla. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oroomaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyatti dabalama. Daawwattoota keenya kabajamoo dhibeen biyyoota gama kibba Itoophiyaan jiran keessatti mudatee ture kun torbaan dura naannoo kibba Itoophiyaa keessatti mudatee ogeessota fayyaa lama dabalatee namoota lama kan galaafate ta'uu ministeerri fayyaa ibsee jira jechuudha. Ministeerri fayyaa ibsa baaseen jimaata sadaasa 14,2025 namni mallattoon dhibee kanaa irratti mudatee yookaan namoonni vaayirasii kanaan shakkamee akka hin argamin ibsuun dhukkuba kana ittisuuf to'achuu hojii hojjetamaa jiraachuu ibsee jira jechuudha. Vaayirasiin kun waggaa tokko dura biyyoota baha Afrikaa keessatti mudatee namoota baay'ee kan du'aaf saaxile ta'ullee ibsamee jira. Vaayirasiin Marburg jedhamu kuni dhukkuba haala saffisaa cimaa ta'een daddarbu yoo ta'u jechuudha. Iboolaa waliin akka wal fakkaatu ogeessonni fayyaa dubbataa jira jechuudha. Mallattoowwan dhukkuba kanaa ho'a qaamaa, dhukkubbii manyee, garaa kaasaa ol deebisuu yeroo tokko tokko dhiigni jabaa dhangala'uu yoo ta'u jechuudha. Mallattoolee kanaan kan isa beekuu danda'amu jechuudha. Waggoota dhihoo asitti namoonni dhibbaan lakkaa'aman vaayirasii kanaan qabamanii lubbuu dhabanii akka jiranillee ogeessonni fayyaa ni dubbatu jechuudha. Harki caaluu Afrikaa keessatti ta'ullee ni dubbatama jechuudha. Vaayirasiin kun maalidha? Hangam nama miidha kan jedhullee ni ilaalla. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsetti Marburg namoota qabate keessaa giddugaleessan walakkaa ajjeesa. Warra dhukkuba kanaan dura mudate keessaa dhibbeentaa 24 hanga 88 kan ta'an ajjeeseera. Vaayirasiin kun yeroo jalqabaatiif kan barame bara 1967 Jarman Marburgii fi Frankfurt akkasumas Sabriyaa Belgireed keessatti weerara mudateen yoo ta'u namoota 31 vaayirasii kanaan qabamanii booda namoota 7 kan ta'an sababa dhukkuba kanaan du'anii jiru. Weerarri kun kan mudate qaamolee magariisa Afrikaa Yugaandarraa gara Awurooppaa geeffamanii akka tahan beekamee jira. Isaan booda garuu vaayirasiin kun bineeldota biroo waliin wal qabatee ka'eera. Vaayirasiin kun namoota gidduutti bal'inaan kan daddarbu bakkeewwan washaawwan yookaan holqaawwan simbirroonni halkanii ijaaranii fi bakkeewwan albuuda keessaa baasan namoota yeroo dheeraaf turan irratti bal'inaan kan argamaa jiru ta'uu beekamee jira. Waggoota muraasa darban keessa vaayirasiin Marburg biyyoota itti aanan kanneen keessatti bal'inaan mudatee jira. Isaan keessaa Ikwaatoriyaal Ginii, Gaanaa, Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Yugaandaa, Zimbaabuwee, Riwaandaa bara 2005 weerarri kun Angoolaa keessatti mudate namoota 300 ol akka ajjeesellee ogeessonni fayyaa ni himu. Kutaa addunyaa hafan keessatti ammoo waggoota 40 darban keessatti namoonni vaayirasii Marburgiin du'an 2 qofaadha. Tokko Awurooppaatti yoo ta'u kan biraa ammoo Ameerikattidha. Namoonni lamaanuu Yugaandaa keessatti warshaawwan daawwatanii deebi'anii du'uutu dhagahame. Vaayirasiin kun kanaan dura eessatti mudate yookaan eessa keessatti argame? Akka ogeessi fayyaa jedhanitti vaayirasiin kun kan dhiyoo tana mudate Ruwaandaa keessatti dhuma fulbana 2024 ture. Vaayirasiin kun Ruwaandaa keessatti yeroo jalqabaaf kan mudate yoo ta'u maddi isaa hanga ammaa hin baramne. Ollaa Ruwaandaa biyyoonni ta'an Yugaandaa fi Taanzaaniyaan bara 2017 fi 2023 weerarri Marburg akka mudate beeksisanii jiru. Warra dhukkubni kun irratti argamu mirkanaa'e keessaa tokko ogeessota fayyaa turan.
Kibba Itoophiyaa keessatti vaayirasiin kun eega mudate booda ogeessonni fayyaa fi namoonni biraa qabamanii lubbuun isaanii darbuu mootummaan gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhukkuba kana ibsuudhaaf ogeessaaf meeshaalee wal'aansaa fayyaa kan raabse yoo ta'u, carraaqqii kana gargaaruuf ammoo dhaabbanni fayyaa addunyaa ogeessota meeshaalee ittiin qorataniif meeshaalee ittisaa akka dhiyeessu beeksisee jira. Vaayirasiin kun yeroo tasa nama jalqabee mallattoowwan inni argisiisu tokkoffaan ho'a qaamaa, bowwuu mataa cimaa, dhukkubbii manyee, guyyaa 3 booda ammoo mallattoowwan biroo itti fufanii mul'atu. Garaa kaasaa, dhukkubbii garaa, ol deebisuu, diddigsuu. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkubsattoonni sadarkaa kanarra jiran du'aa kan fakkaatu ija keessa galee fuula miira hin qabnee fi dadhabbii cimaatu irratti mul'ata jechuun namoota dhukkuba kanaan qabaman baay'ee akka miidhamaa jiranillee ni dubbatu. Namoonni baay'eenis kutaa qaama isaanii keessaa dhiigatu dhangala'a. Tokko tokko ammoo dhiigni jabaan dhangala'uu irraa kan ka'e sababa naasuutiin mallattoon isaanii jalqabe guyyoota 8 hanga 9 keessatti lubbuun isaanii darbuutu dhagahama. Vaayirasiin kun akkamiin namarraa namatti daddarbuu danda'a? Bal'inaan isinitti hima. Qaamoleen magariisaa fi baay'een Afrikaa vaayirasii kana ba'achuu akka danda'anillee dhaabbanni fayyaa ni dubbatu. Simbirroowwan halkanii Masrii yeroo baay'ee vaayirasii kana akka ba'atanillee ni dubbatamu. Namoota gidduu ammoo dhangala'aa qaama namaa keessaa ba'uuf uffata faalame tuttuquudhaan daddarbuu danda'a. Namoonni yeroo dhiibbee kanarraa fayyanillee dhiiga isaanii yookaan dhangala'aa sanyii isaanii keessaa vaayirasichi ji'oota hedduuf ture daddarbuu danda'a. Akkamiin wal'aanamuu danda'a kan jedhullee bal'inaan waliin ilaalla. Yaaliiwwan taasifamanii jiranillee vaayirasii kanaaf wal'aansi fayyaa adda ta'e yookaan talaallii hin jiru. Hanga ammatti qoricha akka hin argatinillee ministeeronni fayyaa ni dubbatu. Bu'aan dhiiga garagaraa wal'aansa fayyaatiif gargaaran qorichoota akkasumas karaan ittiin dhukkuba kana ittisan qophaa'aadha jedhee dhaabbanni fayyaa addunyaa dubbatee jira. Dhukkubni vaayirasii kun sanyii kormaa irratti miidhaa akkamii qaba? Akkasumallee akkamiin to'atamuu danda'a kan jedhu dhuma irratti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Dhaabbanni idil addunyaa gaaf jedhamu akka jedhanitti namoonni Afrikaa keessa jiraatan foon bosonaa adamoo yookaan adamsanii argamu nyaachuurraa of akka qusatanillee ni gorsu. Akkasumas namoonni naannawaa weerarri dhukkuba kanaa itti mudate jiran tuttuqaa booyyee waliin qaban dhiisuu akka qaban dhaabbanni fayyaa addunyaa ni gorsa. Dhiironni vaayirasii kun isaan qabate mallattoowwan dhukkubaa kana irratti erga mul'atanii booda yeroo waggaa tokko ta'u yookaan vaayirasiin kun akka isaan keessa hin jirre sanyii kormaa isaanii si'a 2 qoratamuun hanga mirkaneessanitti yeroo saalqunnamtii taasisan koondoomii fayyadamuun isaanirraa jiraata jechuun dhaabbanni fayyaa ni gorsa jechuudha. Namoonni warra vaayirasii kanaan du'an awwaalanis reeffa tuttuquurraa of akka eeggatanillee dhaabbanni fayyaa ni gorsa. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'a akka isinitti tolu abdii qabna. Sagantaan keenya har'a isiniif qopheessinee dhufnillee kana fakkaata jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubni kun yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti baay'ee babal'achaa akka jirullee ni beekama. Lubbuu namoota baay'ee akka dabarsaa jiru. Viidiyoo har'aa kana waa baay'ee akka irraa hubattanii fi muuxannoo gahaa akka irraa argattan abdii qabna jechuudha. Daawwattoota keenya madda amanamoo irraa kan isiniif qoonne jechuudha. Waan dubbisnerraa namoonni chaanala keenya faaraa taatanillee subscribe godhuun viidiyoo laayikii godhuun sagantaa biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.